nikaayoon jedhe ammallee shaadaa isin hin qabsiifne isin lamman bakka hin jirutti ta'uu qabaa wantichi. Gaafa gaaffiif deebii jaalalaa walii dhiyeessitanitti maammeen ana jedhe tokkummaa jedhe qorataa jedhe tartiibatti kan inni makiinaa nurra baasee fi maal rakkoon nutoo si guddifanne kabajatu nuu mala bareechinee akkana tolchinee isaa kennine yoo konkolaataa nurra baasee boollatti nu naqee si fudhatee galuun isaa kun gaariidha jettee amantaa biqiltu bakkuma inni jiruttan si gaafadha bakkuma maammeen jirutti. Dhugaa dubbachuu fi maammeen xiqqoo si ijoollee tokko mintiidhaan waa jechadhanii jennaan akkuma ni dasitti miira aarii wayii keessa galeetti malee inni akkuma irra keessa isaa keessi isaallee qulqulluudha. Nama miidhuuf illee yaadu miti. Kana dhibbatti akkatti amantan barbaada. Nama jechaan illee gochaan illee nama miidhu miti dhugaa dubbachuu. Okay, baay'ee gaariidha. Gaaffiin kan konni lammaffaa ammas wannan irra deebi'ee biqiltuu gaafadhu bakkuma jaarsi kee inni aaraan ati amma naaf ta'a abbaa ilmaan kiyyaa naaf ta'a gara fuulduraatti. Na fuudhee harrii wajjiniin filanna jettu kuni siigale. Agam tokko itti amantee jirta. Agam tokko bootaa qabdaa fi jaalatte kun kan onnee irraa dhufe moo miira aarii qorataan naqee isii kaanii waa jejjedhe aartee immoo isa jaallatte moo gaafa qorataadhaaf akkasii waa jejjettu sana qalbiin cabin maammee qabbanaa akkatti miira keessa akkana jalaan galle jaarsummaa kan koomoo wanni isin naa hubattan ijoollee waggaa 41ffaa kodeen gaddan kabajadhe akkasitti na hubadhaa. Kanumaaf jecha gaa agam tokko amma fakkeenyaaf agam tokko na fuudhee gara fuulduraatti na tarkaanfachiisa. Miirri sun miira aariitiin utuu hin taane wama onneedhuma koo keessaa dhufee waan ta'eefi kanaafan jaalladhe jettamoo sababa qorataanii polotikaa jaalala kallattii biraan narratti jalqabeeffanini waan sana itti seenee qorataa gara obboleessa ganamaatti yookaan obboleessa koo hangafaatti deebisuu danda'e waan jedhu keessaa yaada kana mee gaggabaabsiituma agam tokko itti amantee jirta maammee kanatti si fuudhee gara fuulduraatti tarkaanfachuuf egaa shamarran keenya ijoolleen Harargee babbareedduu kan ilaa honnee nama hatan amma to'aati manaa kootii mana keessa hin jirre xiqqoo kuulanii kana waan jedhan ture waan shakke egaa xiqqoo zayitii fuulatti nu facaafnaan rakkoodha. Siigalee kanaaf jechuudha malee amma maammeen waan akkanaatii jiru tarii hinatamuu jetteen shakkitu. Never. Dhibbatti itti amantaa? Okay, bareedaadha akkas taanaan. Egaa kuulan koo obsa isiniif haa kennu shamarran babbareedduun akka keetii urjiin shamarran Harargee siigalee keessattuu onnee ilmaan Oromoo hedduurra kan jirtan. Obsa guddaa isiniif haa kennu maammeen har'a booda egaa biqiltuun onnee isaa keessa seenteetti hin seennee gaaffii keenya hundaa garuu hafuura isaatiin guutamtee jirti isiin hafuura isaatiin guutamtee jirti. Maammee sittan deebi amma gaaffii koo biqiltuuttis nan dhufa yaada isinirraa fuudha. Galatoomaa ijoolleen keenya immoo warri waa taaptaaf jedhaa jirtan jaarsa keessan kana jechuudha bakka rakkoon jirutti rakkoo ofirra. Maammee gaaffiin qaba muyitii irraa jedhiiti. Okay. Ayyee gaaffiinan sii dhiyeessu tokkoffaa qorataan nama ati haalaan jaallattu nama ati kabajju nama ati gara fuulduraatti illee wantoota gurguddaa wajjiniin kaayyessaa jirtanudha. Nama nuti bakka gurguddaa nu ga'u ijoolleen kun wajjiniin wal qabatanii deemu jennee ija tokkoon isin ilaallu keessaa tokko isin lammannuu fi kana ilaalchisee gaafa biqiltuu jaallattu isiin akkasiin qorataadhaan wal beektu kana dura hin beektamu hin beektu.
Galatoomii duraan dursee gumaa duraan dursee wanta gochuu qabdu guyyaa dheengaddaas miira keessa galee wanta dubbadhee tokkummaa mi'uut godhii qorataa mi'uut godhii gumaan garuu hangafa keenya waan ta'eef isa carraa lammaffaa kennii fi isan gorfannaa dhakanan jedheen viidiyoonis jira. Inni lammaffaa nuti dhiironni amala tokko qabna. Amalli nuti qabnu kunis intala shamaraa tokko yeroo jaallannu waggaa siin nu jaallatte nuti itti boonna. Yeroo nuti itti boonnee jaalala sii kana fudhachuu dinne namni biraa tokko gaafa dhufee jaallatu waan hangate maaliif namni tokko dhufee lafaa kaasa kan jedhu hinaaffaatu garaa nu guba. Qorataan isii kana baay'ee utuu siin jala dadhabduu deemee bakka biraa akka nama naggaduutti 7, 8, 9, 10 jaallachuunsaa akkan isii kanaaf bakka qabaadhu na godhee jira. Isii kana immoo irra laaliin dhabe baay'ee ofii wajjin yoo xiqqaate yoo bicate kara ji'a 3 jaalala isii kana keessa seenuudhaaf ofii wajjin wal lolee ofii wajjin wal mari'adhee ka'eetani kana natti gale malee waan guyyaa keessa itti dhufee miti. Intalti kun nama rabbiin sodaatu eegan isii wajjin wal baree yoo xiqqaate duraan subii sa'aatii 12 yeroo rafiitiidha kan sagadaa amma garuu eegan isii wajjin wal jammaree subii jamaadhaan masjiditti sagadaadha nakaafti. Nama rabbiin sodaatu kanaafuu isii wajjin wal arguun koo baay'ee qorataa miti kan akka qorataa dhibba yoon dhabeeyyuu nan qocca'u isiidhaaf jecha. Sagalee kee akkasitti naa cufi. Ayyee egaa jaalalli gaafa nama qabdu dhugaa dhagaa obboleessa kootu na bira jira, haadha kootu na laalaa jirti, yookaan abbaa kootu dhaabatee na laalaa, yookaan immoo fuuldura kana galaana guddaatu jira, haduudha qorra naman jechisiiftu waa'een jaalalaa kun egaa gaafa dhuftee jette namni jaalalaa rukutan yookaan afurri jaalalaa gaafa nama tokko seenee jedhu manfasii biqiltuutiin situ dura rukutamee jira akka tifsaa jirtutti afurri si dura seene jechuudha. Utuma siin qorataa bira jirtu isiitu si seensise. An dura garuu maalan shakkaa ture biqiltuun kan keetu dura biqiltuu seenensiyaa ture. Amma garuu situ utuma yeroo amma ji'oota 3 dura waa'ee isii kana keessa kootti deddeebi'ee gaaffii nattuumaa ture jechati jettirraa kaaseetani. Sirran ilaallu amma gosii akka qorataa 60 yoon dhabee rakkoon qabu biqiltuu argannaanii jette sitti murteessu. Garuu egaa wanni ati shakkite amma gaaffiittan sii deebi'a. Qorataa fi tokkummaa mu'eet gochuu kana keessatti wanni ati shakkite jira. Ijoolleen kun ijoollee daa'imummaadhaan wajjiniin guddatan ijoollee naannoo tokkooti. Jara kana akka mu'eetii siin gootuuf dura gaaffii ati dhiyeessiteef maal yaaddeetii maal shakkiteeti maammee? Tokkoffaa irratti wanti biraan jiru riikoordiidhuma sana argeetanan riikoordiidhuma yeroo baay'ee isin kara qorataa dubbachuun keessan miira keessan galcheera. Wanti kun xabaa miti waan ta'eef bultiidha waan ta'eef miira keessa galeetiin karasii dubbataartan waan natti fakkaateef akkas jedhee isiinis immoo rakkoon qabu amman godhaa naan jechuudhaan jaalala naaf qabdu goobaan na ibsitee jirti baay'een galatoomfadhaan kamanumaanu. Garuu immoo asirratti wanti hawaasni naa beekuu qabu jaalala sii ji'a 3 olitti yaadaan jira jedhus garuu isiin bifa obbolummaatiin akka walitti dhiyaannu na gaafattee suutaan garuu amalli isiin na agarsiisaa dhufte akkan isiitti dhiyaadhu na godheera. Baay'ee gaariidha. Galatoomii obboleessa koo maammee. Egaa dhugaa dubbachuu taanaanii
gama kuulanii tannufa utuun kan maammeen xumurini. Kuulanii mee maal taajjabde waan kanarraa waa'ee jaalalaarraa tarii jaalalli tarii atis yoo qabamtee jiraatte yoo kana dura qabamuuf jiraatte hin beekne gaa kana yaada keessa galchiiti. Anamma akka kootti ani utuu muriin kan kooti qoolsi qubaatte hin jiran rafanii jiru. Silaa waan sitti ma kanas yaada keessa galchiiti ilaalcha deebiitti godhimeeme. Galatoomaadha. Akkamitti jirtan uummata keenya hundumtuu keessanuu baga nagaan dhuftanii. Waan baay'ee bareedaadha. Akka barumsaatti namni hedduun waan gaggaarii isaanirraa barata jeetii yaada. Dhaloonni ganaa dhufulleen jaalaltii gaa yeroo takka akka tasaa nama arkiteen nama jaalattaa garuu obbolummaa keessa lakka wal baratu lakka hojii haasoftuun jaalaltii nama qabdu jaalala bareedaadha waan gaariidhaan jaanii hedduu anaafuu barumsa naaf ta'ee jira jeetii yaada. Okay, gamanumaan kuulanii sittan deebi'a. Amma fakkeenyaaf na jaallattaati nama na jaallatudha. Utuma na jaallattu maammeen dhufa. Ana kana darbitee maammee jaallachuu keessatti hin eeyyamaa. Osoon si jaaladhu. Muitii irra jiru. Okay. Osoon si jaaladhuuti maammeen si boodaan dhufa. Okay, osoon si jaalachuu jiruutiin jaalala dhugaa sirrii wal jaalannamoo jaalala akkanumatti osuma normaalii shillaana gootee na darbitee moo jaalala dhugaa yoo dhibbarraa dhibbannaa qabaattee dhibbarraa dhibba jaalala uwwituu keessa jiraannee wal jaalanne maaliif hin sidiisa si hojii jaaladhe si hojii jiraachuu hin danda'a. Garuu kasi caalu yoo dhufe kasi caalu dhibbarraa dhibbatti onneesaa yoo caalchame harkamu taate isumaan jaaladhaan. Naaf laalatu kanaa dhukkubsatuun jaaladha. Ana bakkeetti gatteemo utuun walaloo sii jedhu utuun jaalala daa'imummaa sin barsiise akka waan nama tokkorraan argine sirraan baradhe jennee utuu waa'ee jaalala keenyaa honnee qulqulluu wal faarsinu yoo amma maammeen kan na caalee waa hundaan na caalee dhufu ta'e utuma akkana na jaallattu utuun si jaalladhu atis na dhiiftee deemta jechuudha. Yoo kasi caalu dhufe maaliif hin sidiisee deemanii beektaa? Dubartiin yeroo ammaan tanaa ka isii jaallatu ka isiif dhukkubsattu barbaaddi malee ka isiin itti jaallattee dhukkubsattee jala deemtu hin barbaaddu. Yeroo ammaan tanaa namni guutuun wanni mataa isaa keessa qabatu maali ni beektaa? Waan bakka namni laalatu laalaa ani laallachuu osoo hin ta'in inni na laalachuu qaba. Inni na dura dhukkubsachuu qaba. Jaalalti ba'aa jaalalaa inni na agarsiisuu qaba sii galee. Dirqamaan dhukkubsachuu osoo hin taane ba'aa isaa na agarsiisuu qaba ba'aa tiyya inni fudhachuu qaba jeetii yaadaan. Malee ani qofti yoon isaa dhukkubsachaa jiraadde jaalalti teenya akka duraanitti yoo hin taane jaalalti teenya guyyarraa yoo idaan deem yoo qannasamaa deemte ka isarra na jaalatu dhufnaan ka isarra na jaalatu sanii hin jaaladhaan. Nama na jaalatu. Amma ijoolleen keenya dhiifama naa godhaa biqiltuunii fi maammeenis immoo irraadha mushurroota lamman waan ta'eef sinittan deebi'a. Sabarree inuma sabarraa inuma fuuta maammee hin fuuta rakkoo hin qabu. Maalirraa nagaa fakkeeti? Maalirra dhaabbattee nagaa fakkeeti? Ani amma kuulanii koo wannan si gaafachuu barbaade fakkeenyaa fi asirratti qabxii kana naa godhu. Biqiltuun kunii egaa gaafan biqiltuu jedhu biqiltuu miira keessan galee atamma mushurraa fakkeenyan si godhe. Biqiltuun kun kana dura kottu kuulanii kottu qalbii keenyatti deebisikoo. Biqiltuun kuni tarii nama kana dura jaallattu qabdi nama isii jaallatu qabdi. Yeruma dhiyoo kana keessatti kanuma hundi keenya beeknu boodarraa baay'ee anillee gaafa jaalallii namni si jaallatu kun dhufee natti himee biqiltuu fuuchuufanii kottuu miinzeenaa ta'e yookaan guyyaa gaa'ela kan kootii sanarratti naa argaminaan jedhee gammachuu kana teenyee wajjiniin haasaa turre nama kanaa wajjiniin boodarra akka tasaa ta'ee namni kuni
wantoonni garaagaraa jaalalleen isaa ka durii wayii dhufte guyyaa sagantaa waamicharra isaa jiru jechuudha biqiltuu jaalala ibsii natti ibsaa jira akkuma kana teenye jechuudha. Jaalalleen sii ka duraanii dhuftee siin jaaladhaa jaarsa koo maala sii gootaa kan jettu yaada wayii kaastee turte yeroo sana achirratti egaa waan sanaan illee shakkee nan dhiisee walumaa galatti eeyyee as deebitee jirta akkas wayi. Walumaa galatti biqiltuun kana dura qorataa jaallataa jirti. Qorataanis isii jaallata. Maammee nama dhufee asitti silaa dha'uu baatte waa'ee bultii nama lamaa hedduutti silaa gurbaa sana kaasuu baatte waa'ee obboleessasii natti tola. An jaarsa ta'uu koo hin dagatin immoo maammeen asumaan jaarsa ta'uu koo hin dagatin. Akkasii mushurraa taatan qaatan dura buusee hime kaleessa shaadaa qabatteetti tokko qorataas shaadaa qabsiiseen jira. Shaadaa gaafan jedhu obbolummaadhaan jechuudha. Obbolummaa dhugaa ta'e qalbiin cabin. Achii xumureen jira. Dikkaa waa balleessa qorataan jetteen shakkeen. Kanaafiyyuu egaa ilaalcha kanarratti ilaalcha akkamii qabda? Ilaalcha akkamii qabdamee utuu jaalallee qabdu darbitee nama biraa keessummeessuu akkamitti ilaalta? Tu tokko siin fuudha. Dhaga'eeyyoo bika kanatti amma wanni kee guutuu dhageetiin jira. Yoo biqilaan bootaa duraan naa kan nu ture san jaalala duraan naa kan nu ture san yoo hin jiraanne yoo hanqinni jiraate keessa caalu yoo dhufe inni chumatti hafee keessa caalu wajjin hin galaa jechuudha. Erga maammee maammee dura nan gaafatini si gaafaddeemi na gaafattee bara. Laali ani amma waa'ee maammeetis waa'ee namta kaasuun kaaseen akka gaafiin na gaafattee akka gaafitti dubartiin kamiyyuu taanaan yoomiyyuu fuulduraaf hin siimaa fuulduraaf atis yoo jaalachuuftees yoo ganaas jaalachuuf yoo maatiillee qabaatte yoo jaartiillee qabaatte waan takkaan siimaa akka gorsaatti akka mataaf yaadde sirra beekee osoo hin taane akka dubartii ilaalcha dubartiitti hin siimaa. Dubartii jechuun kunuunsa feetii bootaa barbaaddii jaalala hannuufi feetii bakka yeroo hunda nama isii faarsu feetii nama isii jaalatu feetii waan adda addaa feetii isin waan dirgimii waan adda addaa waan babbareedaa jaalatti nama isii adda addaa barbaaddii jaalala adda addaa barbaaddii isii hojjeta taatu isii dhageeffachuu barbaaddii nama isii dhageeffatu feetii sii galee bootaa hannuufi feetii yoo yaanni itti jiraate yoo yaanni maatii itti jiraate isiin isaa hojjetaate yaada isii dabarfachuu yaada isaa irraa fudhachuu yaada keeka isii hannuufi barbaade sii galee san waan ta'eef jechuun waan dubartiitiin siime malee akka inni bika kanaan keessa quban qabamummaan dhufee akkuma isiniin dhageeffachaa jira malee naannimni akka gaafiitti hin deebisaa jira akka mataa fuudhaniitti siime. Keessattuu akka barnootaatti warroota nama jaalalaan qabamanii jiranuu fi warrootan jaarsotii yookaan jaalalleen jaraa xiqqoosii akkana urgufaa jiru gizee tokko sin jaalladha jedha gizee tokko immoo yaada mataa jaraa guduunfu warratti himuu fi barnoota guddaa dabarsitee gammanumaan warra jala jirtan namoonni 90 kuni tarii yaada sirraa waa baratu hin jedha. Biqiltuu sittan deebi'a. Egaa mushurraadhaati. Amma egaa jireenya keessan gara fuulduraa kana egaa fakkeenyaaf amma jechoota Biqiltuu irbaata nyaatteettaa? Eegaan ture waliin nyaanne. Bishaan dhugeettaa bareechite bishaanis dhugi irratti. Ishi lubuko. Of eeggadhu yeroo teessumoota of eeggataa ta'i wambariirra. Ofi bakka amma. Ayyee maammee argitanii amma mallattoowwan kanaa waan shakke maammee dhiifama naa godhiti maal shakkite hin jedhin. Jaalallatti biqiltuudhaaf qabdu kuni gisee tokko natti dhufa akka ergama wayii jedhe gurbaa wayii sii galee
manfasiin ati siidhaa qabdu kun yoo akka kana oovarii ta'a dhufe sii galee amma dhiibbaa sittuuma amma hudduun si dhukkubaa jira mataan si dhukkubaa jira bishaan nyaatteettaa midhaan nyaatteettaan kun rakkoo keessa si galu. Naagal qalbiin cabimmaan meequu keetii bar. Miti guma wallahi bitamtee dhufte wallahi bitamtee. Bakka guys warri koomentii natti maaru warri koomentii eegeree fuutii natti maaru. Gumaan jaarsa bitame naan jedhaaru dhugaa isaaniiti. Karaa qorataa qofa dubbataa jirta dhugaa rabbii. Soddaan kee dhageessa. Kunoo biyyi guutuun kaleessa bitame naan jedhaaru wallahi koomentii guutuun. Kunoo ajjetti. Miti akka jiru laa itti quufee bakka ammaaraachi biraan qabu bar qorataan itti quufeera gaafa siin jaallattu itti quufeera jaalala sii laaffiseera ani immoo dhufeetan bakka inni itti gate sana lafaa kaasee intala kan inni barbaade qorataan kan inni barbaade yeroo hunda qalbii cabdee akkasiin isuma kadhataa ooltu barbaadde garuu ani immoo yeroo mucaa kanarraa imimmaan haqee jaalala kennee fi intalti kun gammachuu argattu haaraatti deebi'ee jaalalli qabee kun ammoo sis hiriyaa isaa taatus kana fudhadhaa liqimsaa kana liqimsaa mucaan ammas takka turee numan qaba yoo wal qixxee dubbachuu baatte kunoo faamiliin natti maru yoo wal qixxee dubbachuu baatte ammas annan dubbadha. Ayyee galatoomii muyitii qaba. Duraan dursaa an akkatiin shakkinee bakka biqiltuun jirtutti kaleessa akkuma kee kanaa qorataa waamee har'a booda obboleettii kooti jedhi malee waa'ee ija jaalalaatiin kan ilaaltu yoo ta'e dogongorteetta. Fiigalee kunoo biqiltuunis jirti. Namoonni kaleessa teessanii nu daawwataa jirtanus garuu wannan mormii achi keessatti an obboleessiisaa. Mami nageessa. Wayyee koo lubbuu wayyee. Telegiraamii seenaa al tokko. Ishi lubbuu koo argaan jira sadi siifan maraadha itti miti argaan jira. Alhamdulillah. Rabbiin maal ijoollee koo maal jaarsummaa kiyya kana anaafati jirraa qoy kuulana naafati mul'annaa namatti qoy kaartoonii wayii fakkaan namooti laan keenya asitti. Abu wallahi nama raachitanii namatti wanni